warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanala Jibriil Ridwaan Official arraantana seenaa ajaa'ibaa takkaan isinii qabadhee dhufe seenaa xiyya sanii waliin turtii gaariin isiniin ja'a. Salaata Jum'aa booda torbaniin ilma isaa kan umriidhaan waggaa 10 akka ta'e wajjin kitaaba mata dureen isaa imala gara jannataa jettuu fi kitaabota amantii islaamaa biroo magaalaa guddoo Hoolaandii kan taate Amsterdam keessattii fi magaalota naannoo isheetti argaman keessatti bilisaan kan raabsu abbaa tokkotu ture. Osuma akkana jiranii Jum'aa tokko roobni ulfaataan tokko roobe. Abbaa fi ilmi laaqana isaanii nyaataa jiran. Hojii khayrii isaanii san kan gufachiisuu danda'u roobni guddaan roobaa jira. Mucaan qorra rooba wajjin dhufe san dandamachuuf uffata isaa walirratti uffatee abbaa ani amma qophiidha je'een. Abbaanis haala ilma isaa kana dinqisiifatee maaliif qophooyte je'een. Yeroo itti kitaabota namootaaf hirruutu gahee jira bara haa deemnu je'een. Abbaanis qilleensi ulfaataadha ammas qabbana socho'uuf nama rakkisa je'een. Mucaanis abbaa koo osoo namootni gara ibiddaatti imalaa jiranii qabbanni hojii teenya irraa akka nu gufachiisu gonkumaa eeyyamuu hin qabnu je'een. Abbaan deebii ilmaa daran ajaa'ibsiifatus qabbana san keessa ala bahuu hin barbaanne. Mucaan kophaa isaa iddoolee naannawaa sanatti argamanitti deemuun kitaabota akka raabsu eeyyama abbaa isaa gaafate. Daqiiqaa muraasaaf eega cal'isee booda xumura irratti abbaan ni hayyameef. Mucaan hagam takka umriin xiqqaatullee daandiileen Amsterdam kan qorraa fi hurreen ukkaanfamee hojii khayrii isaa san irraa if booda isa hin deebifne. Namoota dabree daandii irratti arguuf kitaabota hiruu eegale. Osuma akkana jiruu harka isaa irratti kitaabni tokko qoftiin hafe. Namni mul'atee kitaabota tokkichaa kana irraa fudhatu dhabame. Daandii irratti namni mul'atu tokkolleen hin jiru. Daandii irra dhaabbatee jiru kanarratti gara mirgaa irraan kan argamtu mana jireenyaa jalqaba irra jirtu deemuun kitaaba harka isaa irratti hafte san kennuuf barbaade. Deemee waamtuu manaa harka isaatiin tuqe hin banamneef irra deebi'ee waamtuu manaa tuqe ammas deebiin hin jiru. Yeroo xumuraatiif waamtuu manaa sekoondiiwwan muraasaaf itti qaqqabe. Balballi mana jireenyaa suuta je'ee banameef. Dubartiin fuullee ishee gaddaan haguugamee jirtu fuuldura isaatti mul'atte. Afaan ishee osoo hollatuu maaliin si gargaara ilma koo jetteen. Ija isaa xixiqqoo sanneeniin fuula ishee dadhabee jiruun ilaalaa duraan dursee yoon si rakkise jiraadhe baay'isee dhiifama si gaafadha. Itti aansuun ammoo Rabbiin dhugumatti akka si jaalatu siif ibsuun barbaada. Kitaabni tokkichaan harka kiyyatti hafe kun siif akka kennamuuf eeyyama isaatiin kunoo hulaatee dura na dhaabee jira. Kitaabichi waa'ee eenyummaa Rabbii, waa'ee kaayyoo ilma namaa gara dachii tanatti dhufeef akkasumas karaa itti jaalala Rabbii argachuu danda'an irratti waan dubbatuuf barumsa gaarii irraa argatta je'eetiin abdii qaba je'ee kitaaba san kenneef. Dubartiin sunis miira dammaqinaatiin yaa ilma koo galatoomi jetteen. Mucaanis gara mana isaatti deebi'ee gale. Jum'aa itti aanu irratti muslimtoonni salaata isaanii gaggeessanii xumuranii yommuu yaa'anitti dubartiin takka balbala masjiidaa dura dhaabbattee akkana jechuun lallabdi. Namoota asitti salaatuuf dhufan jidduu namni na beeku tokkollee ni jira natti hin fakkaatu. Asiin dura masjiida kana keessa seenee hin beeku. Kan nama ajaa'ibu ammoo torban tokko dura muslima hin turre. Guyyaa tokkollee muslima taha je'ee yaadee hin beeku. Abbaa manaa kiyya kaniin sirriitti jaaladhu ji'oota muraasa dura du'aan gargar baane. Dachee marfamtuu taate tana irratti kophaa koo na dhiisee na biraa deeme. Wanti akka dhalaatti naaf dhiisee deeme gaddaa fi yaaddoo qofa ta'e. Akka fedhii kiyyaa osoo ta'ee silaa Jum'aan darbe
guyyaa xumura harka kootiin addunyaa tanarraa lubbuu xiyya geggeessuun ture. Abdiin jireenyaa na keessaa badee ture. Wanti gaariin fuuldura kiyyatti mul'atu tokkollee waan hin jirreef of ajjeesuun murteesse. Kanaafis teessoo fi haada qopheeffadhee utubaa manaa gubbatti haada jabeessee hidhe. Osoon sodaadhuu teessoo gubbaa bahe. Hordoftoota keenya kutaan lamaffaan itti fufa.